goote jedhan jara kenna wallahi wa billahi addabane baati afurishani ol namna dabaye jara na bar naga walingawatu baati afurishani ol matakiyaaf jiraachisa ture lakki jireenya ke sinjiraachu barbaadu lakki nagahe jette dhingadda ofirraa deemte dalagatti deemte malee jiruu isii keessatti dalay deembeetu erga wadhiisnellee hin dalagini lakki duraanuu hin dalaydu rabbi waliif nunirre rakkoo xiyyaa fi anaafsi jidduu jirtuun adda deemne jiraadhu dheeni jiraachisaa ture lakki hin barbaadu an harkaa miila qaba ofii kiyyaaf hunda lagadha nan deema innaan hayyee obboleetti dhiyeessee harkaa miila qabda dhugaadhaan dalagatta dalagadha rakkoon jaarsaf jaartii takkaa lamaa miti hin beektanii fuudhuu kiyya sanuu shuurii taatanii jirtu fuudhuu kiyya san shuurii taatanii jirtu yoo fuudhe immoo zambiin kiyya maali oduma fuudhefu zambiin ani qabu maali fuuchuun danda'u maalan ilma dhiiratiimi maalan yoo madabaluu sin jetta sanuu taate yoo dabaladhe maalan ilma muslimaatiimi maal rakkoo qaba bulfachuun danda'u eenyu isiniin jedhe kiisiti yeennutu beeka harka namaa eeggadhe beeka bultiitii namni naa oofee beeka ofumaan oofachuutu ture hunda akka garaa fi aarri nama godhe nta'a wallahi baay'ee obsa qabaadha alhamdulillah wanni jiruu fi jireenya kiyya kana keessatti na gammachiistu of miidhee namaaf jiraachuu ittiin gammadammas an amaluma kiyya of miidha namaaf nin jiraadha amalli kiyya akkasuma wallahi wa billahi saba kanaafillee ta'ee nama dhuunfatis ta'ee of miidhee jiraachuu fi nan barbaada of durattis akkasuma kaayyoon kiyya har'a wanni akka antikkaadhuuf na godhe obsa ani qabuu fi ofirra gattaa'uu kiyya arrabni namaa nama miidha nama cabsa haamilee namaa buusa nan beeka haamileen na cabuu fi obsee jedhee jiraachuu san irra filadhe rakkoo mana xiyyaa ol baasee dubbachuu irra obboleettii xiyya sin gorsa obboleettii xiyya sin gorsa isin hin baanu haadhuma manaa xiyyatan turte hin baana laa icitii mana keetii jaarsaf jaartii jidduudhaatti akka jiraattu ni beektaatis garuu mootu namni hin beekuu namni kun natti naqa'u ani shaaqira ta'a jette hamaa namaa qofa dubbatte gaarii kee hin haasa'in gaarii miti namni hundi akkatti nafu guyyaa tokko rabbiin nama qaba yoo namni nama qabuu baate rabbiin nama qaba yoo osoo lubbuudhaan jirtu rabbii si qaba yoo hamaa namarra geette wallahi yoo billahi kun dhaamsa malee arraba maalii miti dhaamsa bolummaatti rakkoo seerri biyyattii rakkoo maanguddoo fi rakkoo koomanitti furuu dadhabde tiktookiin naa fura jettee yoo kan yaaddu taate of hin xiqqeessee bakka sin madaalle kun sin madaalu dhiisi waan hin beekne haasa'urraa of qusadhaa rabbiif ilaahii sodaadhaa dubbiin akka isin beektanii fi akka isin yaaddan sanirraa bilisa wannuma waliin fakkaanne walitti diraa jirtanii kan immoo isinirra sin laalu akka isiniin jedhe sanii namni keenya kaleessa anaa xiqqaa kanaa miti nama guddaa aartistii kabajamaa san Haacaaluun jirtu irraa feerroo bittuu jedhe jettanii irra duultanii guyyaa inni du'e immoo booya fi turtanii tana keessa qabadda kanaaf nama tokko xiqqeessuufis hin jarjarina guddisuufis hin jarjarina hojii nama saniitu xiqqeessa hojii nama saniitu guddisaa jechuudha keessaayyuu hunda caalaa dhimma siyaasaa qorattee irra hin geetta dhimma jaarsa fi jaartii wallahi wa billahi baay'ee xaxamaa baay'ee faallaa rakkoo hamaa silaa wal wareeguu hunda geessu hunda osoo jiru namni hundi mana ofiititti qaqqabatee taa'aa jira jedhan sigale icitiin hajaadamsaa iddoo nyaate jedhamu silaa waa'ee sabaa caalaa waa'ee bultii ta'e irra warri bultii mammaakatee irra nama fayyada warri sabaa mammaakachurra mammaayisa sana warri bultii osoo mammaakatee irra tola maaliif hamtuudha rakkoon jaarsaaf jaartii jidduu jirtu irra deebi'ee kasinii ammas sadaffaa moo lammaffaa himaa jira gaarri hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qaba hanga dhiibduun dhiibda
hanga dhiistun dhiistaa jechuu yoo gaarri kun socho'uu dide gaara sochoonoo maal godhaa laffaata jette tariiqaa biraatiin deemuuf yaalta. Anamma girgiddaa kanatti akkatti dhaabadhee dhiibaa yoo oole na jalaa socho'a. Garuu sochoosuudhaaf yaala. Maaliif humnaan qabamoon qabu yookaan immoo wanti kunis socho'amuun socho'ettee hin dhiibdee hin jarrabda. Yoo inni asii jalaa socho'uu dide jetteetuma gadhuututti isa dhiibaa oolta. Hin danda'amu. Dhiiste ulaa ittiin baatu ka biraa laallattaa jechuudha. Kan akkasitti hubachuu qabdanii hammeenyatti warra hubattan isinii fi rabbitu irraa gaafatama. Ani waan takka wanti irraa wannoo jedhu hin jiru. Irra deebi'ee ammas namoota hubannoo hin qabneef warri ammas irra deebitanii irraa dubbattan summa billaahi al-aziim wallaahi wa billaahi ani rabbuma kiyyatti isin dhiifadha. Isin immootu jiruu fi duniyaa irratti tana muudattetu isinaa muudattu rabbii kiyyatti isin kannadheera. Warri ganaa bultii jaratuuf deemtuuf warri bultii keessa jirtu rakkoo na muudatte tana dhiistanii dhimma ajandaa keessaniitiif waan hin beekne keessa sentanii irraa tuftan wallaahi rabbii fi ilaahii kiyyatti isin dhiifadhe rakkoon tiyyatun hunda keessanirra haa geettu. Jara keenya miidiyaa irra duraanan akkam ture har'a akkamittiin jira. Ani na beektan yuutuubii dalagaa yuutuubiidhaan dalagu dhimma saba kanaa irratti halkanii guyyaa maaltu ta'amee fi maaltu hin ta'amne waan odeeffadhe waan argerra ammata kiyya biraan gaa ture waggoota dheeraadhaaf erga dhiise garuu amataaf deema. Maaliif dhiise? Rakkoodha dhiisiise ana beeka. Namni bultiin ofii mana keessa jeequmsa qabdu jireenya mataa isaa jiraachuudhaaf itti ulfaataa jechuudha. Waa'ee saba kanaa haasa'uu dhiisiti waa'ee san sirreessitu sammuu isa garagalcha. Kanatu miidiyaa hawaasaa irraa na fageesse. Maalan akka nama kaawwanii as ba'ee geemii taphadhee kolfee isin wajji waan adda addaa gochuu wallaaleeti hin wallaalle. Har'a jiruu tana sirreeffadhaa bor sirreeffadhaa bor nama kana qajeelfadha dheetiniin xaaraa ture. Hin taane hin milkoon rabbirraa hin dhufne. Waan rabbirraa hin dhufne kana giddiidhaan hin godhatanii jechuudha. Rabbitti amanuu danda'a. Amantii kamuu qabaatte taana rabbitti amanuuf yaala. Rabbitti amanuu jechuun wanta ta'ame hunda rabbi godhe jedhaa fudhadhaa malee humnaan godhee sirreessa jechuullee hin danda'amu. Muka akkatti dabe tokko haga feete tumaa yoo ta'in caba malee sirraa. Mukni haga feete yoo tumte muka jal'ata hin caba malee hin sirraa'u jechuudha. Kanaaf ammallee irra deebi'ee waan hunda naasa'u hamas hin dubbadhu isinis hin arrabsu isin arrabsitan jedhanii isin maatii kiyya arrabsitan mataan ganna gargalchitan reedii ilma akkana reedii maal jettanii nama biraatillee cubbuu keessa galchitanii haasuftanii zambii nama sanirraa dhiquu malee anarraayis nama sanirraayis homaan buustanii jechuudha. Osoo danda'ame jireenya nama dhuunfaa warra dhuunfatiif dhiistanii jarana gaafa fuudhu yaa Oromooti intala tana fuudhu edaanatti fuudha edeen fuudhe gaafa hiikummootu yaa Oromoo intala tana hiikuun barbaada narraa hiikaa jedha. Miidiyaan maali? Miidiyaaf bultii maaltu walitti fide? Mee isinummaan gaafa haasoftan miidiyaa fi bultii maal walitti fide? Osoma ta'eeyyuu gochi isin amma gochaa jirtan kuni fakkeenyaaf anaaf biraa waliin walitti firoomsuu barbaadda yoo ta'e gochi isin amma miidiyaa irratti gochaa jirtan kun wal nu ajjeesisiisa moo walitti nu fida wal nu kabachiisa? Mee tana qofa naa deebisa. Gochi amma namni miidiyaa hawaasaa irratti gochaa jiru kun anaafisii walitti buusa moo anaafisii walitti araarsa jira? Mee isinummaan jedha namni summa billaa lazim sitti fakkeessa sidii gudhaafi inumaa osoo dubbiin teenna jabduu ta'uu baatte wallaahi wa billaahi hinaa para kun wal ajjeesisiisu barbaada namni kenna akka anaafisii wal ajjeesse yookaan inni si ajjeesse yookaan isiin ajjeeste miidiyaa kanarraa ashaangullitti boo'ichaa akkanatti baluun du'e maal akka jedhamu barbaadan. Wanti xaaramaa jiru isa kana anis hin godhu of duratti sin yaadullee waan akkasii. Dirqama namni kenna haqa isaa beekuudhaaf tokko du'uu qaba akkas namni kenna akkas barbaada. Maal adda bahuun osoo jiru wal ajjeesuu maaltu fide? Wal sattaruun osoo jiru wal saaxiluu maaltu fide? Jara naan obboleettii mana keessa qaba bar obboleettii
saddeet wajji dhaladheen obboleettii takka osoo hin ta'in ani ilma dhiiraa nama lama dubartii saddeet qaba. Obboleeyyan tiyya hundi hiree mataa ofii eeggachaa jirti. Hiree obboleeyyan tiyyaa saniif jedhee nama yaaduudhaan. Har'a obboleettiin tiyya takka waan akkanaa balleessite jedhee satrii isiin dhoolu. Ol baaseen dubbadhu wal sattaraa jedhe rabbiin dirqama. Rabbi biraayyuu hin ga'inaa. Oromoon safuu qaba inni jedhamu sun bar wal sattaru waan sattaru jedhamu kana safuudha bar safuun mataansa satrii isa jedhamu kana. Wal sattaraa waan jedhamu kanatu safuu jedhamee Oromoon biratti dhufe. Osoo amma akkuma amma na arrabsiisuuf jirtan kana osoo amma bara kana nagoota kana ichitti akkana rakkoo kana nu jidduu jira jedhee dhugaa hunda ol yaase safuu jettan nan beeka. Maaliif? Dura waan san dhaga'uuf akkana jettan yoo dhageessan immoo way safuu way cubbuu way maal akkas waan akkasii hin beekan. Maal Oromoo miti ati maal ati ilma namaati ilma muslimaati miti akkamitti dubartii ajaa'isii yookaan rakkoo isii akkatti ol baasta maal irraan darbituufi maal ofirraan dhiistu wal dhiisuun osoo jiru kana akkana jettan nan beeka. Dhugaa miti dubbiin kun dhugaadha. Gara hundattuu hin danda'amu namni keenya yoo dhugaa kee dubbattellee rakkoodha yoo dhoysitellee rakkoodha. Mee akkam taana jara kenna mallummaan maaliin nu dhibee bar dubbannee haqa baasuudhaaf safuun beektuu maalii jettee maalii jedhan yoo mootuu callisan ati akkanaati cubbuu gootee maalii gootee jedhan jara kenna wallaahi wabillaahi adda baanee baatii 4-5 ol namni adda bahee jara naa bar nagaa waliin gaafatu baatii 4-5 ol mataa kiyyaaf jiraachisaa ture. Lakki jireenya kee siin jiraachuu hin barbaadu lakki nagahe jettee dhiingadda ofirraa deemtee dalagatti deemte malee jiruu isii keessatti dalaydeen beektu erga wal dhiisnellee hin dalagini lakki duraanuu hin dalaydu. Rabbi waliif nuun hirre rakkoo xiyyaa fi anaafsii jidduu jirtuun adda deemne jiraadhu dheeni jiraachisaa ture. Lakki hin barbaadu an harkaa miila qaba ofii kiyyaaf hunda lagadha. Nan deema innaan hayyee obboleettii dhiyeessee. Harkaa miila qabda dhugaadhaan dalagatta dalagadha. Dirqama kaa mirga namaa dhiibuun hin ta'u. Kanan isiniin jedha. Kana ol waan baay'ee dubbachuun gaarii miti. Hunda dubbachuulleen hin barbaachisu. Anis haatis rakkoo anaafisii jidduu jiruun beekti. Isin Oromoo yoo dandeessan dhimma kiyyaa fi gaisii jidduu dhiisaa bahaa anaafisiin akka kabajaan ilmootana jidduu teennatti guddifannoo barbaaddan dhiisa borree diimaa kana wal gootan jettanii maqaa kenna qoshashuu yookaan xiqqeessuurra rakkoo jidduu teenna jiru kana dhiistanii yoo dhiistan furama rakkoon kiyyaaf qaisii jidduu jiru yoo dhiistan furama irra deebi'ee akkasinitti rakkoo anaaf umufuraa wal jidduu jiru yoo dhiistan furama yoo dhiistan ilmoon keenya kunis nagaadhaan guddata. Isin amma anaaf isii bira darbitanii ilmoo keenya kana gufuu itti ta'aa jirtan warri jidduu keenya seentanii haasoftan. Ilmoo bishaan dhalate kana akka nuti hin guddifanneef. Jidduu seentanii anaaf ilmoo teeyyaa fi isii fi ilmoo isii adda dhiibaa jirtan warri miidiyaa kun. Dhiisa addan dhiibina. An isin jettaniif isin miira keessa galtaniif waan isin jettan san jala deemee nama godhuu miti. Ilmoo haadharraa baasee hin jiraachisu. Rakkoo xiyyaa fi isii jidduu jirtu anaaf isii waliin beeyna. Furachuufi san gayyaallee hin beeyti. Manguddoo fi seerri wanni hundi hagan ulaalee hin beeka. Jidduu teennatti namni meeqa akka miidhame hin beekna. Sigale nuuf dhiisa. Namni kanarra darbitanii dhaamsa namummaa fi oromummaa fi islaamummaa isinii kaa'ee kana bira darbitanii nu xiqqeessitan nurraa dubbattan. Rabbii guddatti isin dhiifadhe guyyaa qiyaamaa guyyaa duuna irraa gaafatamta lafa addunyaa kana irratti illee rabbiin cubbuu keenna agarsiisu qulqullummaa garaa kiyyaatiin isinitti hima. Yoon dhuguma ani qulqullummaa qabaadhe yoon an dhuguma nama daangaa namatti hin darbine ta'e warri irratti darbitan rabbii kiyyaaf jecha rabbitti isin dhiifadhe. Lubbuudhanis osoo jirtu rabbiin rakkoo xiyyatan asirraa naa ga'u gaafa duute immoo anaa miti rabbi si gaafata. Cubbuu har'aa mataadhaan itti tartan kana wallaahi wabillaahi maatii keessanii isin deebisu. Takkaa nama abaareen beekan garuu natti darbitan na tuqtan.
waan ani hin beekne fi waan ani keessa hin jirre narra keessan. Obboleettiin tiyya tokko koomentii barreessitullee obboleessi kiyya koomentii barreessullee rabbii kiyyaaf jedhee wallaahi wabillaa haqa rabbiitiif jecha rabbitti isin dhiifadhe. Rabbumatti isin dhiifadhan isin arrabsu isin na arrabsitan hin beekan isin arrabsu afaan ittiin isin arrabsuun qabu afaan kiyya kun faaruu fi afaan nagaa malee afaan arraba naanumne rabbiin naan kennan nan danda'ulle afaaniin abahee hin danda'u. Afaaniin abahee hin danda'u rabbi. Rabbitti isin dhiifadhe ammallee irra deebi'e keessattuu warri koomentii ala deemtanii akkana ta'ee maalii isee maalii jettanii waan hin beekne cubbuu keessa hintan wallaahi wabbillaahi rabbi isin dhiifadhe biyya ala jirtaami rabbiin osoo biyya jirtu sanii isin galchin melekkata maqaa kiyyaa sitti agarsiisu. Warri koomentii warri ganna xiqqeessitan warri waan ani hin qabne narra keessan rabbii fi ilaahii kiyya qofatti isin dhiifadheera. Inshaallah maatii keetiin siin haa deebi'u cubbuun narra ga'e kun. Iznii rabbiitiin laal. Ji'a Shawwaal keessa jira laal. Kaleessa Ramadaan ni bahettanii Ramadaana qabaa anaan qabdan. Anaa waa takka quban qaba. Anaa miidhama. Kan jaarsi naa beeku. Kan hiriyaan naa beeku. Kan isiin naa beektu. Kan warri miidiyaan beekne. Kan warri miidiyaan beekne. Ammallee rabbii kee ciisee isin kadha wallaahi wabillaahi rabbii kee isin kadha ciisee inshaallah warri na arrabsitan ammallee isiniin dhiisuan rabbii kiyya jecha maalakki walakkoona warraaf haadha natti darbitan wallaahi natti darbitan garmaletti maal namni akkamitti bultii namaa osoo hin beekne waa'ee bultii namaa osoo hin beekne rabbii ofii sodaatu akkamitti nama xiqqeessa akkamitti waan namni hin qabne namarra ka'a rabbuma keessanii sodaattanii maal abbo amantiin qabdanii amantiin hundi bar kabajaa namaa qaba waa beekuu waa hubatanii deebii namaa deebisuu qaba osoo waan beekne waa'ee nama badhee qofa dhagaanii akkamitti nama abaara namni rabbi sodaadhuti aboon irratti hin dawwaleen warri narra dawwalta rabbii filaayee sodaadha naan dawwaleen namni akkamitti waa'ee miidiyaa sooshaal miidiyaa irra deemu namni meeqaa namni osoo si jaalana naan jedhu fa'a. Ani wannan taajjabe tokko maaliin beektanii osoo wannan godhe kunuyyuu dhugaa akka ta'u taate na gorsuun hin jiru jechuudha wannoon jettan malee na gorsuun takka hin jiru ana daran badaa na gootanii malee jechuudha bar osoo ma dubbiin kiyya aboo oyaa naman bollokee dhufaana naman narra dawwala dubbadhu ani ilma salphaatii miti ilma nama guddaati ilma oromooti. Dígale.